Maatiin jedhee maal akka fudhatte? Maal immoo maal laan jettin? Maal haasofne manatti? Silaa qaaka barana qaaqaa hin jecha jira. Maal haasofne manatti? Maal haasofne? Maal meeqa haasofne manatti? Maarreen manumatti tuqamna malee maal mammoo Akkoo wanna siin jedhee maas fakkaanne kan jaalatu. wanti naan jettee waan baay'eedha ani nuti aadaa duwana keessa taa'ee jechaadha. Akkoo Ganama rabbii kanaan jechaadha. maal Waan itti hedduu baay'ee yaadda? garuu hundumayyuu Waan immoo biraa yaadda malee. wanti yaadu maalidha? Ani wanti sitti himu jechaadha. Dhimma amma haasa'aa jirtu kanarratti laal bultii keessatti maaltu jiran tasgabbaahuun barbaachisaadha. Kanaafuu jechaadha bultii ofiillee diiguun ni jira. Tasgabbooftee wanta amma ati jette kanatti wanta baay'ee natti qaabsisaa ture manatti jechaadha. Amma alatti gad baatee irra deebitee kanaan jechaa jirtu jechaadha. Namni soo nama dhagaye wanta akkanaa kun sirrii miti. An daa'ima keen gara qabadhee jiraa miti. Wanna tokko mana keessatti wanna tokko naan guunne mana keessa maaltu jira wanna irra rafuu hin jiru firaashii takka malee waan tokko hin jiru. Garaatti daa'ima keen qabadhe yaaduu qabdu. Waan naa guutte tokko iyyuu jira maaltu jira wanna naa guutte tokko homtuu hin jiru. Kanammoo yaaduu qabda manatti akkasitti sitti dubbadde asustee teechaati zanaa jettee aduu naa oowaa jirtaati. An mana keessatti hin cinqama. Ani jala ga'een jira kinoo ji'a tokkomoo ji'a lama naafe mana keessa garuu wanni takka hin jiru. Kanammoo yaaduu qabdaati. Eega kana ta'e jechaadha manattis dubbachaa turre miti. Manattis dubbachaa turre amma dhuftee alatti gadi namnu maallu hin jedha muudoo keenya namni dhaga'uun qabu callistee muudoo gadi baatee haasa'uun qabdu sin jedhee bara nan dhagaa hin jirtu bara. Kanaafuu amma na dhagahii sin jedha. Wanti yeroo tokkoon ta'u immoo hin jiru halkan tokkotti humni ta'u hin jiru. Wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Yoo kan wal dhaggeeffatan taate mana yeroo dheeraa ijaartee halkan takkitti diiguun salphaadha. Kanaafuu wal dhageechiin dirqamaa mana keessatti sin jechuu barbaadetan. Daariin akkanatti miti bultiin akkanatti miti. Bultii ofii diiguun immoo wanta salphaa miti. Kanallee yaaduun sirraa eegama. Dubbiin tun garam deemti jetteetti fageessitee yaaduun sirraa eegama malee ani wanta tokkicha siifi wanni hin godhu siin hin jenne siifi hin sirreessu siin hin jenne hin sirraa wanti hin sirroofne hin jiru. Kana jechuun amma gizee takkittidha wanti tokko hin jiru. Waxii hedduu qaba waan ta'eef jechaadha. Kanammoo akka ollaatti bulaan hin ta'u. Sigalee akkuma mana ofiitti bulan malee waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu wanti wal jaalannee wanti jaalatteetti seente tokko jechaadha tasgabbooftee haala kanaan jechaadha osoo wal hubachiisne asitti amma gadi baatee aduu ganama barraaqa kanaa kun aduu akkanatti osoo ifachaa jiru dhuftee rakkisitti ofirra maali akkanatti qaaquun sirraan eegamu bakka tasgabbaa'uun sirraa eegama nan hubadha daa'ima baattee jirta garaatti sirriidha maal kun immoo sirratti baatuun kan sirratti ba'e hundumattuu waaqayyoon agarsiisa si hiiku ati garuu asirratti jechaa dhuftee baceechuun sirratti eegamu haala kanaan dhuftee tasgabbaa'uun sirraa eegamaa kanallee immoo siifii hamma humna kiyyaa siifin taasisaa jedheenan kan yaadu jechaadha akka wallaaluma kiyyaatti jechaadha kana wanti ani beeku. Ati siddamna dhagaan jirtu bakka tasgabbooftee haasoftaa cirraashummaa kataa ittee haasaa dheerechitee haasoftaati. Homaa waan nuti keessa naan galle ani keessa biyya baay'ee aareen jira. Atooma itti dhaga'amaan jiru kanaafuu nafi wanna siyaasa iddoo tokko jiru. Hayyee hordoftoonni keenya dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha maal seetanii bultii ofii kana akkanumatti diiguun kaasilaa akka salphaa kanatti diiguun jechaadha hin taatu waan taateef jechaadha ani dhugaa tigistii guddaan qaba maaliif mana ofii callistee diiguun jechaadha hin ta'u waan ta'eef jechaadha halkan takkitti kan ijaaramtu akka tolti dhufanis isinillee ni beektu akkaataa tolti dhuftan jechaadha yoo bultii kana durattanii yookaan hiree akka baachuu dandeettanii jechaadha. Tasgabbiin akkasii yookaan hin jiraanne taate manni halkan takkitti itti diigamuu dandeenya jechaadha. Manni yeroo dheeraa san fudhate sun jechaadha salphaadha diigaan jechaadha. Hundumattuu dubartoonni hundumtuu yoo akkan ta'an ta'e dhiirri kun dhuguma edaamtee tigistanyaadha jechaan jedha dhugaan gaayis. Na ani akka kiyyaatti jechaadha yoon dogongora qabaadhe ani muudoo keenya maa gadi baatee dubbataa jedhee dalan hamma xiqqoo tasgabbii jala keessa tufachuu baatee dadhabee jechaadha. Isa kana manatti wayyuushii maa gochuu gadi baatee hundaan dhagahee haala kanaan kana keessa seentaa maaliif dhiibbaa kan maaliif waca akkanaa kan keessa seentaa tasgabbii dhalee wayyuu kan jedhudha. Hundumattuun egaa kun egaa tigistiin akkasii yoo gartanii bultii ofii keessatti kan hin jiraanne taate mana diigaan illee uumamaan oolle waan ta'eef jechaadha. Garuu asumarraan jechaadha anillee akka mataa kiyyaatti jechaadha dhugaa bakka akkanaadha yaa'u diskoortiin nama barbaachisa jedhu gaayis dhugaa
Diskoortiin nama barbaachisaa sila qoy akkuma hiriyoota kiyyaa tokko godhuu kaa'ee bada kanan jedhu bakka sammuu keessa garaagaraa jedhaa yommuu dhugaa waaqa maalidha mataan na hoo'ee dhugaa waaqa maaliifi osoo diskoortiin jedhe dubartiin osoo baay'ee mana keessatti jechaadha namaa ta'ee jechaadha iddoo takkatti naqxee dubartii lama gartee fuutee osoo haala saniin jechaadha bakka wiitattuun akkas taatu sanitti akkas gortee dhugaa wal danda'anii jiraatan jedhee yaada yaadu namaayyuu gara fuulduratti gochuun kiyyan oolu dhugaa so isinillee asirraan jechaadha koomantii dubbii keenya kanarratti jechaadha koomantii sirnaan koomantii keessa irraalee jechaadha viidiyoo itti aanullee hojjechuun barbaadu dhugaa waaqa jechaadha haala kanaan ti'i kanaan jechaadha so maaliif diskoortii nama barbaachisa akka gommaa konkolaataa san jechaadha dhugaa osoo qoddoota keessa akkasii jiran taate wal taa'ina haftuu malee wal dandeechi malqattee haala saniin kan dhuma duratti fakkaatu jechaadha ani si'achi hundumattuu hordoftoonni keenya asumarraan jechaadha na of kolchaanii yoo kanan dongorillee taate hundumattuu koomantii keessa ilaalee viidiyoo aanlee isiniif hojjedha kanumarraan jechaadha isinillee akka naa gorsitan yookaan akka nu gorsitan asumarraan jechaadha isin dhageenyaa isin wajjin jirra isin wajjin ta'aa yuutuubii keenya kana sabiskiraayib sheer nu godhaa isiniin jedha nagaatti.